Waaqayyo abbaan keenya maqaan isaa bara baraan haa galateeffamu. Arraa sagantaa addaa sagantaa akkas bareedu sagantaa miidhagaa qopheeffannee jirra. Sagantaa kana keessatti kan argamu Waaqayyoodha. Mee Waaqayyoos akkasitti akka nuun nagaa fayyaatti wal argine akka nuun isa galateeffannu godhe kana harka keenya walitti buusnee galateeffannu. Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Arraa akkuma beektani sagantaa addaa sagantaa bareedaa qabna sagantaa ajaa'ibaa akkuma isin argaa jirtan ulfinni Waaqayyoo argamaa jira. Lafa kanarratti humni Waaqayyoo akkuma ture ammas akka ajaa'ibaatti mul'ata. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa galateeffamu. Dursa garuu sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbiseen gara sagantaa itti aanutti dabarra. Wangeela Maatiyos boqonnaa 19 lakkoofsa 27 irra jiruun dubbisa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 19 lakkoofsa 27 irra. Phexros kanarratti kunoo nuyi hundumaa dhiifnee suduukaa buune hooti. Egaa maal arganna laata? Phexros kanarratti kunoo nuyi hundumaa dhiifnee suduukaa buune irra hooti. Egaa maal arganna laata ree jedheen. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa galateeffamu. Arra nuun waan hundumaa dhiisne irriba keenyas akka dammaa mi'aawu dhiisne waan hundumaa waan namatti tolu hunduma isaa dhiisne Yesuus duukaa buuneerra. Maal akka argannu immoo beennaa jechuudha. Lafa kanarratti dachaa dhibbadha. Dachaa dhibba lafa kanarratti arganna. Isa gaafa ol baanu immoo jireenya bara baraa arganna jechuudha. Mee warri lafa kanarratti dachaa dhibba nan argadhettan harka keessan baasaa. Maal wangeelatu dubbata'u? Mee harka keessan baasaa. Waaqayyo isiniif haa godhu. Waaqayyo dachaa dhibba isiniif haa godhu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa galateeffamu. Waaqayyo lafa kanarratti waan hundumaa akka nuun bashannanee jiraannu gochuu danda'a. Makiinaas nu laachuu danda'a, manas nu laachuu danda'a. Jireenya lafaa kanarraa keessatti akka nuun boonee jiraannu gochuu danda'a. Inni nu boonsu eenyudha? Maqaan isaa Yesuus Kiristoosidha. Maqaan isaa bara baraan haa galateeffamu. Tole, anamma asuma irratti yaada koo gabaabsaa kallattii maanii nama baay'ee jaallannu, nama baay'ee kabajnu, nama baay'ee keessi koo tajaajila isaa argee dheebutu nama akkasiitu nu gidduu jira. Raajii sooromsaa faatu nu gidduu jira. Raajii sooromsaa gurmeessaa hamileedhaan gara waltajjiitti na affeera. Hamileen xiqqaata. Hamileen xiqqaata jechaa jiru. Hamileedhaan kunoo seenaa jiru. Hamilee. Goda galateeffadha. Galanni isaa kan Waaqayyoodha. Akkam jirtu nagaa keessanii? Galanni kan Waaqayyoodha. Ameen. Mee nama cina keessan jiru qabaatiin nagaan siif haa ta'u jedha. Gaariidha. Sagantaa kana argachuu kootti baay'ee gammadeera. Isa dura garuu maqaa koo utuun isiniin ibsin hin beektu jedhee mayyaadha. Akkamitti beektu jedhee kana naman immoo harka koo irratti cabaa baay'een hin fayyee hidhaa baay'een hiikamee Waaqayyo nama baay'eerra sansalata rakkinaa karaa koo ciree waa'ee koo gara deemanitti kan dubbatan baay'eetu jiru. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Inni nu waame amanamaadha. Ameen. Egaa maqaa koo raajii sooromsaanaan jedhanii maqaan keenyaaf hojii keenya oluma duukaa deema. Akkuma maqaa keenyaa nu godhe Waaqayyo. Isa biratti waa'ee koo yeroo baay'ee haasa'uun jaalladhu waan isin dhibu. Maaliif yoo jettanii kan dubbatamuu qabu maqaa Waaqayyoo isa jiraataadha. Kanaaf iyyuu waa'ee koo dubbachuun natti hin tolu. Ani fuudheera abbaa warraadha. Daa'ima lama qaba. Waan isin ajaa'ibu daa'ima kana qabaachuun koo hojii Waaqayyoo irraa nan dhowwine. Gaaf tokko taa'ee gaafa of ilaalu an Phaawulos laa jedhee afaan of shakka beektu. Maaliif yoo jettanii
tajaajila kootti gufuun ta'u. Waaqayyoon handachaa baay'ee bu'ee gaara baay'ee ba'ee isa humna hin qabnetti humna godhee sansalata rakkinaa nama baay'ee irraa ciree na agarsiise. Ulfinni kana eenyuti jettan? Kana ta'ee utuu jiru barumsa koo keessatti waan isin ajaa'ibu baay'ee nama cimaan ture. Garuu gaafa qormaata biyyoolessaa fudhachuudhaaf jennee intaraansisa isin jettan utuun baay'ee hojjedhu garuu maalin caalchifadha beektu? Hojii Waaqayyoo hojjechuun barbaade. Maalin jedhee yaa Waaqayyoo ani qormaata kana darbee gibbii seenuun barbaade. Itti fufee hojii keessi duukaa hojjedhee dhaloota sin beekne waa'ee kee barsiisee si wajjin deddeebuun barbaade jedhee nan dabarsinin jedhe. Isanitti menan qaaneessine hin hafe. Galata fidaamee kanayyuu utuu sin ta'een gootan wanta baay'ee murteessitu. Garuu isa dura akkasuma miti kan waan akkasii murtaa'u waamicha koo hin beekan. Isa na waametu amanamaadha. Egaarraa lafa kanatti akkan argamu warri na afeertan guddaa isin galateeffachuun barbaada. Isin na waamtaniif inni qofatu hin taane akkasin na waamtanii nan maalin godhe beektu? Waaqayyoo wallaansoo qabaan ture. Saba kanaaf maalan fuudhee dhaqa? Sagalee akkamii barbaada sabi kun? Dheebuu akkamii qaba sabi kun? Wanta jedhu tsoomaaf sagadaan Waaqayyoon wallaansoo qabe mata duree akka dammaa mi'aawu isinii qabadhee dhufee jira. Harka keessan olitti buusaame. Mata duree kun maali yoo jettanii amilee malee hin dubbatamu. Utuu mata duree kana naan kennin dura uummata kanatu beelaadha. Liqii deemee ganda namaarra dhaabata. Ijoollee Waaqayyoo mara akkattu miti haphee. Isa kanaaf jecha sagalee akkamiitu gurra koorratti dhaga'ama beektu? Eebbifamtaniittu kan jedhu. Hey! Ani ofii kooti kanan jiraadhu mana kiraa keessa miti. Waaqayyo ijoollee isaa mana kiraatti hin gashu haphee. G plus nan qabaa. Konkolaataa manaa nan qabaa. Har'a kan koobichaa dhaggeeffattee baata miti haphee. Waaqayyo sittis qulfii makiinaa hin kenna. Rakkina garaa garaa qabaachuu dandeessu. Kaan gaa'ela rakkatte ta'a. Kaan mana hin qabdu ta'a. Kaan immoo konkolaataa hin qabdu ta'a. Har'a kan koo dhageessee baatatu hin taane. Warra konkolaataa hin qabnetti konkolaataa. Warra gaa'ela hin qabneef gaa'ela. Hey! Gidduutti waan isin ajaa'ibee isin hin himne dhiyoo kana gara lixa Wallaggaa kana tajaajila deemeen ture. Gubbaa isan irratti Waaqayyo hojii gurguddaa hojjete. Ani yeroo baay'ee waan irraaje maal hin yaadadhu nama adda waliin yaadachiisa. Maaliyyuu ittiin hafuurri isaan irraan dhaabbatu haphee. Horizontaalii miti kan dawwallu vertikaalidha. Kanaan utuu jiru an tajaajilee uummati natti gammadee raaji asuma mana yoo isin ijaarre nu gidduu jiraattan maal qabanaan jedhan. Utuun dheebuu isaanii qabu lakkisaa lafa biraan ne eeggataan jedhe. Lafa baay'een ne eeggata. Deebi'een dhufe. Dheengadda jaarsoliin achi dawwalanii maal naan jedhu beektu? Maali raaji? Amantoonni waldaa malitu dhufanii naan jedhan. Kana maal goonu ree naan jedhan. Dhiisaa abbaan hojii sirreessaa. Inni isa dubbate sirreessaa. Jedheen itti. Maaltu bade beektu? Sabatu iddoo isaan jiru. Ani immoo sanatti dubbatameen dubbadhe. Tarii garaa isaanii immoo gadduu namne.
Inni kun dhimma koo miti. Arragaa. Ifama. Akka kutaatti waan an qabadhee dhufe keessaa tokko. Yoon isin ilaalle barsiisa kan akka hordoftan namni baay'ee akka ittiin fayyu nan amanaa. Waaqayyo ganaa hojii gurguddaa hojjeta. Bichaa isin of kennaa. Of kennaa fuulli keessaniif ijoollee Waaqayyo fuulli isheeftudha. Mata duree koo eenyu na yaadachiisa mee? Soorame haphee. Luqaas boqonnaa ja'a lakkoofsa 38 irra yoo ilaalle maal jedha beektu? Kennaa Waaqayyo isiniif hin kenna. Qodaa safaraa gaariitti dhidhiibamee kan nama guutees kan irra dhangala'utu isiniif kennama. Qodaa safaraa isinitti namaaf safartanitti isiniif hin safarama jedhe. Maal jedhe? Kennaa irruun jenne haphee kan guutee irra dhangala'u. Mana namaa miti kana tarra fudhattu. Tarii maaltu beeka buukiin kee irra wanti tokko jiru ta'a. Akkasimoo namatu liqii sirraa qabata. Jireenya minyaa kana seenaa keessa jiraachuutu natti addaa jettee kan guumtumtu jiraachuu dandeessa. Isa sirraa kutee Waaqayyo har'a jireenya haaraa si jalqabsiisa. Hey! In fayyu fayyaa jiru. Nan erga natti mul'ata fayyaa jiru. Fuula nama baay'ee irraa ni fargaa raabbe. Ela. Hey! Waaqayyo amanamaadha. Of kennaa isin ammayyuu. Jireenya raafaa jiraachuudhaaf. Jireenya gahaa jiraachuudhaaf. Of kennuu gaafata. Un akkasumatti miti kan akkasitti uffannee deemnu. Jalqaba waamicha gaafata. Erga waamamanii immoo akka waamamanitti isaa wajjin amanamanii jiraachuudha. Har'a rakkina fidee kan dhufte rakkina fuutee hin galtu. Hidhaan rakkinaa sirraa jira maafee. Ittiin fufu kana booddee rakkisaan kee. Ittiin fufunni si rakkise. Mana keerraa maatii keerraa hin dhaabbata. Natti bu'a raaji dogoda. Kaimeeti abbe. Sima ishee diimtuu dheertu. Hey! Ayatu sinamo. Hey! Galata. Iyyuu foorichuu kan danda'u mee? Ati mee haphee waan itti akkaamaa jirtu qabda. Fudhattee teessa. Barsiisa koo kanatti fayyaa akka jirtan nan amana. Fuulli keessan baay'ee namatti hima. Dhugaadha keessi koo isinitti boqota. Lafa kana dhufee tajaajilu kootti gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Egaan kan hojjedhu qofaatu hin taane Waaqayyo hundaan guutuu godhee na mul'ise. Faarfattoota harka koo irratti dibamanii baay'een of jalaa qaba. Sagantaan itti aanu baay'ee kanarra kan isin fayyisuu danda'a. Jala muree waan ani isinitti himu
irruu lakkaa kan dhuftee irruutti deebitee hin galtu. Akka kaleessareen gaddaatti hin jiraattu. Waaqayyo jireenya haaraa si jalqabsiisa. Utuman isin jaalladhu. Utuman isin wajjin turuu baay'ee dheebodhu. Sagantaa biraa irratti walitti deebina. Sagantaa kanaan kan fayyitan booddee akkuma iddoo tokko gaafa deemu hin dawwalu. Raaji isin gaddanaan jettan raawwateera jedhanii dawwalu. Har'a booddee konkolaataa ba'a harka nama baay'ee galaarutu jira. Eessa akka inni dhufe maal isin rakkise isiniin firan qabu hin jedhin. Fira caalu Waaqayyoon qabda. Buukii kee irratti firri argitee hin beekne. Wanti eessaan dhufettee gaaffii sitti ta'u. Eenyuun naa galche jechuun barbaachisu. Ijoollee Waaqayyoo dhabdu miti baasaa fayyadamaa. Egaa baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Sagantaa biraadhaan walitti deebina. Waaqayyo isin haa eebbisu. Guddaa galatoomaa. Nagaa Waaqayyoon tura. Meera jifa hamileedhaan si badda. Hamileedhaan ililleef galataan si badda. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa galateeffamu. Maqaan abbaa keenyaa bara baraan haa galateeffamu. Mee warri sagantaa kanatti eebbifamtan mee harka keessan walitti buusa. Waaqayyoo galateeffadhaa mee. Kaleessi har'a miti. Arri immoo bor miti. Nama baay'eetu qulfii konkolaataa biyyeetii zuwaayaa soostii waan baay'ee baatee ati ila yeroo gabaabaa keessatti konkolaataa biyyeetii siif ta'eera siif isaa ta'u inni siif ta'e kun siif isaa ta'u makiinaan manaa siif isaa ta'u ila konkolaataan ila wanti isin barbaadan konkolaataa barbaadu ta'e mana barbaadu ta'e waan isin barbaadan ani hin beeku. Waaqayyo garuu beekaadha. Waaqayyo iddoo isaa jira. Yaada garaa keessanii beeka. Waaqayyo isiniif raawwatu. Warri gaa'ela barbaadan Waaqayyo isiniif raawwatu. Warri mana barbaadan Waaqayyo isiniif raawwatu. Warri jireenya barbaadan isiniif raawwatu. Nama baay'een Kaanaadaatti argaa jira yeroo gabaa kanatti. Nama baay'een Ameerikaatti argaa jira. Ela wal argina Ameerikaatti hundi keenya. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Isiniif haa ta'u. Warra amaneef haa ta'u. Irra deebi'ee jira haa ta'u. Haleluuyaa. Naguuta afurri kun keessa koo tuttuqaa jira ammayyuu. Keessa kooti nagaan dhowwachaa jira. Elaa amma kana boodee konkolaataatu elaa fiillafiitii kana guutee nama baay'ee konkolaataa keessaa bu'ee as akkan ol galaaru nan arga. Ameen. ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ያድናል። ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ። መነናባይ ገመቹ ጉታ መነናባይ ኮልፈ ጉታ ሃሌሉያ እና ሳገንታኮ ባየኒ ነጉቴ ዋንቴ ፊና ሳጅራ አማ ፋርፈታ አዱኛን ኩን ቀብጁ Farfata international kante farfata soressa baay'isa kan jedhamu iddoo kana irratti gidduu keenya jira namni hundumtu ol ka'ee hamileedhaan simatu. Hallelujah. Miorri gammadan ol kaati harka keessan caagodha Waaqayyoon galateeffadha. Hallelujah. Dhugaadha garaan koo baay'eetti na gammada. Baay'een boqodhe baay'ee das na jedhe garaan koo. Egaa duraan dursaa nagaan isin gaafadha akkam jirtu. Egaa nagaa oldaa kootii, nagaa haadha manaa kootii, nagaa ijoollee kootii isinii kennaa akkam jirtu.
Kama dhimmo sagantaadhaaf nu barbaadaa jiru. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Warri garaan keessan gammadee ammayyuu haleluuyaa jedhaa harka keessa ol qabaati. Egaa ergamaa paaster raajii hundeessaa fi abbaa mul'ataa waldaa addunyaalessaa kennee fudhataa raajii paasterii daaqunii jaarsa waldaa ergamaa sooromsaatu na guddise isaan guddisee godha baay'een isaan galateeffadha xindummaa kooti kaasee harka isaanii narrakaa afuura isaanii edeenatti baafachaa kan na guddise isaaniidha isaanii baay'een galateeffadha mee waa'ee isaaniif harka keessa walitti rukutaa haleluuyaa maqaa waaqayyoo ulfaatu egaa ergamaa sooromsaa jinii seenaa baay'ee ol biraa qabna muummee baay'ee wajjin qaxxaamurreerra laga baay'ee wajjin deemneerra egaa seenaa baay'ee wajjin dabarsin keessumaa seenaan hin irraanfanne tokko bara waldootiin naa bilbiluu didde seenaa kana yeroo bara namni waldaan naa bilbiluu didde silkiin koo cufaattabe isaan ka waldaa isaaniitti na waame birrii 40,000 goree lakkaa'anii naa kennan seenaan kun keessa kootti galmaa'eera yeroon seenaa kana dhaabachuun dadhaba haleluuyaa waan isaan naaf godhan dubbadhee himuun hin danda'u kana duwwaadhaare yeroo tajaajila wajjin deemaa turre ergaa baay'ee natti dubbatan bar tokko waldaa nuun dhuqummaa jedhamu wajjin deemne ergaa isaa yeroo jammaraatti natti dubbatan haadha mana argattaadhaan torban tokkoon bulle haadha mana nan argadhe ammas sagantaa konfiraansii kiristoosii guddaa waldaa iddoo biraa wajjin deemne mucaa argattaadhaan ilma isaa maal fakkaatuun argadhe haleluuyaa qaansaa ergaa isaan dubbatan qilleensa irratti taalafan bu'u waan tokko haleluuyaa mee waa'ee isaaniif ammallee irra deebi'aati waaqayyoon galateeffadha kallattii maanammaa olii wajjin gara waaqayyoo waaqeffachuutti deemna namni kamii ayyaana keessa ta'e waaqa isaa waaqeffatu abbaan itti tolee ka'ee dhaabbachuu danda'a abbaan hin galleef immoo yaadumaan na duukaa bu'uu danda'a faarfannaan koo faarfannaa galataati sooromuu keenya dhaadhacha faarfanna galgala kana diina keenyatti sooromuu keenya dhaadhanna sooromneerra jedhame harka keessa ol kaasaati sooromneerra jedhama yuuda balaati amma kallattii man gara faarfannaatti deebin haleluuyaa haleluuyaa sooromtaniitu 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 duromtaniitu 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 sooromtaniitu ijoollee waaqaa sooreyyiidha hiyyeessin jiru ijoollee waaqaa keessa
Soromtanitu. 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 Duromtanitu. Hallelujah. Hallelujah. Egaa faarfannaa kanaan akka cabii keessan fayyadan beekaa. Hidhaan keessan hiikameera. Boorsaan keessan hurrate duudeera. Buukiin keessan hinnoone mirgiseera. Hallelujah. Kami obboleessa kooti. Yaa sima. Faarfannaa manni kiraa ji'a 5 sirraa kaffalameera. Kaffalameera hin jedhe. Ta'i deebi. Ta'i. Waldaa kiristaanaa keessa saba baay'eetu jira. Micciiramaanis jira. Warri qajeeloonis jijjiru. Egaa fudhachuu baattees nuyi akka inni gubbaatee dhufutti gad dabarsina nuyi. Aloota baay'een argan. Sooromni isaanii guddinni isaanii akka siinoo fireemiin citee yeroo inni fiiguun argan. Bakka hiyyeessan jirtu waldaa keessa. Maalittiin akkasiin guddattan immoo baree sabni Israa'elii biyya Gibxiitii hin baane. Karaa ga'anii immoo hin beelaanedha. Egaa Waaqayyo immoo deebisee harka Fariyoonitti isaan deebisaa re'ee. Mannaa Waaqarraa gad harcaase. Isaan hin quubse. Isaan hin nyaachise. Beelas isaan baase. Kanumaafuu wanni keenya har'ees waamee deebisee hamma immoo akkasiin mandara keessa deemtanii liqii gaafatanii isin godaare. Isin irraa kaffala malee. Nurraa kaffalameera jedha. Haleluuyaa. Egaa saayitiin keenya baay'ee deemaa waan jiruufi baay'een isin galateeffadha. Baay'een isin jaalladha. Obboleessa koo kanatti utuu harka qabdanii naa eebbiftan baay'een barbaada. Dhugaadhaan oldaa baay'een deemee argina. Baay'een deemee argina. Dhaladhee nama akka isaatti kiiboordii rukutuun argine. Argeeran nu rakkisu. Oldaa baay'ee irra deemne nu rakkisu. Yeroo nun asiin faarfannu isaan immoo achirra rukutu. Garuu itti qabaati naa eebbisaame. Hin guddatan. Lafa baay'ee seena. Addunyaarra deemtee rukutta. Egaa Waaqayyo isin haa eebbisu sagantaa hafeen olitti deebinaa. Isinin jaalladhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Mee Waaqayyoon walitti buusne harka keenya walitti buusne Waaqayyoon galateeffannu. Waaqayyoo maqaan isaa galateeffamu. Guyyaa irraa kana akkuma isin argaa turtan Major Prophet Apostolic Evangelist itti gaafatamaa dhimma hafuura kan ta'e hundeessaaf abbaa mul'ataa waldaa kennisiif kennamaa international kan ta'e nama ol butamuudhaaf waggaa 2 saafe jireenya bara baraa keessaa VIP kan isaaf qabame nama akkasiitu isin tajaajilaa oole nama qoosaa isinitti hin fakkaatin. Faarfataan inni isin faarfachiisaa ture sun faarfataa Tsiyoon ishee haaraa keessatti worshipii hojjetu jedhee Waaqayyo ramadeedha. Mee harka keessa walitti buusa Waaqayyoon galateeffadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Raajii Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Manni keessan haa eebbifamu. Afanchume hamma yoomitti garuu kan nu barsiisa sobaan goonfamu hamma yoomitti wangeelli badhaadhina barsiisa sobaati hamma yoomitti kaayyoon Yesuus Kiristoos kan hin mul'ifamne kan nutti lallabamu hamma yoomitti
Yomi, waan Yesus Kristos isa gaara tolbe nuti jekan nutilallaba. Yomi, baina ayana alaarchi fayne kan nuti dubatam. Yomi, waa imana keenya galgala kan nuti dubatam. Natima. Natima. Tika. Naraga hitanima. Natim. Naraga hitanima. Gaafa namoonni gaafa sigaroota baname. Gaafa dubbii sagalee waaqayyoo lallabame. Gaafa dhaloonni waldaa kiristaanaa baraaruu danda'uun qaba jedhee gaafa dhaloonni akka wal qabateedha. Gaafa waldaa kiristaanaa dookeetti deebiteera. Gaafa waldaa kiristaanaa dookeetti deebiteera. Gaafa waldaa kiristaanaa ergama ishee baatteera. Gaafa gootonni wangeelaa ta'anidha. Eeyyee gaafa sanidha. Eeyyee gaafa sanidha. Ajab! Jettanii ree! Dhaloonni kun eenyu? Eenyu dhaloonni kun? Isa maqaa waaqaan daldalu? Isa waaqa beeka jechaan waaqa gurguru? Mee natti hima eenyu dhaloonni kun? Moo isa diiqa keessa gugguufu? Dhaloonni kun eenyu? Natti himaame. Dhaloonni kun eenyu? Isa abaarsa biyya irratti hurgufu? Dhaloonni kun eenyu? Moo isa maqaa mana waaqayyoo xureessu? Dhaloonni sun aakoo jettan kun eenyu? Mee natti himaa. Yoomuu baalasu dhaloonni kuni sanyii Phaawulos isa dhugaaf dabarsee of kennu sanyii Isxifaanos isa du'a keessa taa'ee ulfina horii ilaalu Sanyii Phexros wangeelaaf dabarsee lubbuu isaa kan kennu. Sanyii Yohaannis dhugaa dubbatee morma isaa kan wareegu. Sanyii Booraa shamarran gootota. Bartoota Yesuus Kiristoos dhuga baatota dhugaa. Warra wangeelaaf wareegaman, warra jajjabinaan mana waaqaaf lolan, warra Yesuus Kiristoosin fakkaatan. Isaanidha. Isaanidha. Dhugaadha. Inni agarri waa beekta sobdu. Dhugaa jette. Warra dhugaa jedhi sanii garaan jiraatan. Akkas malee. Warra dhaloota balleessanii karaa irraa kaabisan. Akkas malee. Warra diinota wangeelaa, warra mootummaa waaqaan beeku. Ittimi. Inni agarri. Warra badhaadhummaadhaan nu goyoomsan. Dhugaadhaan nageenyu. Eeyyan dida. Dida eeyyan. Eeyyan dida. Eeyyan dida. Hindinna dida. Nuti kan beennu masii jiraata ilma waaqayyooti. Isa nuuf jedhee garafame. Isa nuuf jedhee lubbuu isaa laate. Ilma waaqayyoo isa ba'aa keenya baate. Isa jireenya bara baraa nuuf laate. Isa kana beenna nuti. Raajii Ermiyaas boqonnaa 27 lakkoofsa 17 irratti wanta raajonni sobduun isinitti himan hin dhaga'inaa. Isiniif jedhee maaliif mandarri kun diigama? Isaaniif jedhee maaliif waldaan diigama? Isaaniif jedhee maaliif biyyi diigama? Isaaniif jedhee maaliif dhaloonni bada? Hin dhageenyu. Tajaajilli Yesuus Kiristoosiin hin mul'ifne. Tajaajilli hafuura waaqayyoo wajjin waliin galle. Tajaajilli gara gooftaatti nama hin guddifne. Lallabni gara gooftaatti nama hin finne.
tajaajila fuura waaqayyoo nama keessatti laaffisu lallabna fuura waaqayyoo nama keessatti dadhabsiisu tajaajilli beekumsa hubannaa nama dhuunfarraa madde tajaajilli kun hundumtu tajaajila warra faallaa Kiristoos ta'anidha tajaajila warra eenyummaa Kiristoos hin beekne wangeela Maatiyos boqonnaa 7:15 irratti Yesuus itti fufee wanta raajonni sobduun isin jedhan dhaga'ina raajota sobduurraa of eeggadhaa isaan hoolaa fakkaachuudhaan gara keessan hin dhufu keessa isaaniitti garuu yeeyyii butatoodha keessi isaanii amaa baata irri isaanii dubbannaan isaanii maalummaan isaanii nama waaqayyoo fakkaachuu danda'u garuu keessa isaanii warra dhaloota balleessudha warra dhaloota karaarraa kaachisudha kaayyoo warra kanaa maal ergamni isaanii wangeela Maatiyos boqonnaa 24:11 irratti raajonni sobduu baay'een hin ka'u namoota baay'ee sin wallaalchisu dhaloota karaarraa balleessuudha kaayyoon isaanii inni guddaan hubannaa dubbii waaqayyoo waldaa kiristaanaa keessaa balleessuudha hubannaa dubbii waaqayyoo dhaloota keessaa dhabamsiisuudha dhaloonni kun dubbii waaqayyoo kanatti akka inni hubatee akka inni ittiin jiraanne gochuudha akkasumas namoonni wantoota biroof dubbii waaqayyoo caalaa bakka akka isaan kennan taasisuudhaan dubbii waaqayyoo keessaa baasuudha dubbii waaqayyoo ala gochuudha kan ergamni isaanii kana kaayyoon isaanii kanaaf waldaan biyyi dhaloota dhugaaf hojjettu barbaaddi wangeela dhugaa labsinee dhaloota baraarra fokus dhaloota kana oomishuu qaba nuti dhaloota sanadha nuti garuu Kiristoos fannifame hin lallabna haleluuyaa